Ijoollee walaloo malee wajji fuudhaan laala walaloo malee haasaa iyyuu beektafu ijoollee dhumatti achi ilaala. Dhugaawar. Wallahi bilaa walaloo malee. Naannoo keessa sana cidii wayii jira. Naannoo keenya cidiin hin jiru galabaa malee. Galabaan hin tursiisa cidiitu dafee bilcheessa beekta. Naannoo keenya cidiin hin jiru galabaa malee. Maaf barbaadde iyyuu. Ati keessa nu godhe nu dhiira cidii keessa goonee beenu dhiira kumaa bilcheeffannaa. Ishi nu dhiira akkuma kennaan bilcheessina si. Maangoo ittiin jedhe malee maqaa dhiiraa wayii dubbatte. Lakki anillee asii jira koomentii wayititu. Na gabroomsite jedha urataan dhiira akkamitti gabroomsannaan jedhe. Madollatti gaafa keessatti dubbatti bara. Kan hin jedhamu. Lafaan akka birataa qaqqabattee haasoftu raaddi maasaa. Dhuunfaa miti. Warri si arrabsitanus warri an arrabsitanus nuti aartiidhaan walitti dhufne malee dhimma jaalalaa miti. Lakki aartiin hojjettan yoo akkas ta'e kuni dhugaa dubbachuuf rakkoo biraa ta'a jechuudha. Haala kanaan maaf nu hubattudha. Galatooma. Boreera deebi'een dubbadhu an dhumeera. Galatooma. Hangama aartiitiin dhimma gama aartiitiin jiru keessatti ammallee taanaan dhimma aartii irratti aarsaa fedhe kaffaluu dandeessu. Siyyalee aartiidha waan ta'eef. Tokkoffaa gochoonni isin ittiin dhiyeessaa jirtanu an nama isin dinqisiifatu keessaa isa tokko. Garuu qorataa wanti ati gochuu qabdu wantoota hedduu jira. Isa sana hin hubatta jedhee yaada. Deemsichi an yoo dhugaa dubbachuu ta'e jedhee deemsi isin deemaa jirtanu kallattii sanaa bada. Waan an jedhu walitti jechoota poozitiif ta'edha. Negatiif otoo hin taane. Kallattii isin ittiin hojii aartii irra jirtan. Isa sana akkuma sanatti naalu. Abbaan fedhe waan fedhe dubbatee jedhee irratti isin jabeessu irratti isin tubuudha. Namoota akka keessanii kana argachuun namoota akka keessanii kana jala deemanii hordofanii wantoota akkas miidhagu sana dhaggeeffachuun nama kamiinuufu waan gaariidha. Garuu gara bultiitti deemine ati hin beeku. Kamiinuu fiilmiin akshiina qabaa beeku. Fiilmiin akshiina qaba. Waan fedhe waan barbaade jedhe akteerri fiilmii tokko hin barreessa aayidii isaa. Fakkeenyaaf barreessaa yoo taate jettu barreessaa kitaabaa yaada maddisiiftu. Yaadati maddisiiftu sanarra dhaabatee warroonni gulaa sinyalee ati yaada maddisiifte taa'ee waa'ee kan kee kana aayidii isaa lafan qaba. Doktor Biqiltuun bal'isanii dheeressanii warri gulaaltotaa maal godhu haga akka xumurri isaa dhaqee bareeduu fi gochuu qaburee inni tubuu yaadatti. Namla. Walumaa galatti jechoonni an amma sii kaasee biqiltuus ta'e doktooras ta'e aayidii deemsa jireenya addunyaa takka nama leenfa. Kaminuu akteera barbaada eddeetti galuu fi xumura yoo amma fakkeenyaa fi mataa itee walaloo kee kan mataa itee guduunfitee akka seettee biraa gateenee bariin ta'u. Dafee xumuramuun qabuu fi akkaataan isin walaloo wajjin godhaa jirtan. Akkasumatti naa hawwadhaati. Amma immoo gara keenyatti gaafannu kuusa sana akkuma sanatti naa keessaafi waan ati kaafteeffannee. Amma gara dhimma keenyaatti kan deebi'an. Gara dhimma keenyaatti gaafan deebi'u. An amma jaarsummaadhaaf an isin gidduutti argamee yoomiyyuu taanaan jaarsummaa kiyyan dhiisuu jechuudha. Jaarsummaa kiyyan dhiisu. An hojiin kiyya as keessatti jaarsummaadha.
jaarsummaadhaan hin dhufu. Abbaan dhimmaa immoo kan xumura isaatiif ganumsa isaa deemsa isaa utuu immoo isin sadan walumaa galatti maammee dabalatee maammeen amma dabalamee jira jireenya keessan kanatti jechuudha. Isin gammachiisuus haa ta'u, isin balleessuus haa ta'u. Egzaamtilii deemsi jireenyaa kana ta'uu qabasi. Gara fuulduraattis immoo wanti kun dhaabbachuu qabu, itti fufuu qaba. Amma doktooris mormachuu qabu, haqa qabu isaas. Biqiltuunis asitti maammeedhaa ta'uu dhiisuunis ganaa isii keessa jira tarii bor deebitee fa'i ayinan gaaffee wanni sun badiidha jechuufis aayidii sammuu keessa jirutu isii marraa jira waan ta'eef kanaaf iyyuu akkasitti hubadhaa deemsa akkasii baay'een isin eebbisiifadha. Haa ta'u garuu gara jaarsummaa kootiitti yoon dhufe amma gizee tokko tokko wanni na aarsu isa isin asna keessanii jechuudha hangafa keessan nama waggaa 21 isin caalu. Maa yeroo isin waa baballeessitan qofa naa ni jedhu. Isii kana qofa doktoriinis qalbiin cabsinaa. Doktoriisin immoo wannan isinii dhaamu yeroo qorataanas jiru. Maammadiin jajjabeessaa dhaqaatu. Jajjabeessaa akkanii xiqqoosiisan mootti deebi'u. Yaa kunis gara jedheetu mayyaati. Hai. Eenyuun jedha aaritaati? Eenyuun deemaa jedhe? Biqiltuudhaan moo doktorii jedha aaritaa? Ani biqiltuun silaa kan siiti. Biqiltuuniif kan maammadi biqiltuuni. Doktorii immoo yaada jajjabinaa kennuu fi yaada deeggarsaa. Ishiidhaa fi maammee maaltu walitti fidere isaanii akkamitti wal jajjabeessu maaltu walitti isaan fidame jechuun dubbii maaliiti kun naan galle bar jaarsa waan akkamii haasaa waan dhagaye ilaa haasaa kan kaleessas waan dhagayetu hin jedhu jechuudha dubbii kana mataana nyaatanii jechuudha. Dubbadhume gidduudhaan manfasii wayina seeneef jecha kee irratti waa wayii meetti. Utuman taa'u jechuudha taayetuman jaarsummaa kana dubbadhu. Afuurri wayina seenu yaada doktor kaasan keessatti jechuudha ganamarraa. Keessaan waliin haasofna keessaan dubbanna waan jedhu wayii kaasan maammadiin jajjabeessuudha. Inni kun ijoollesin immoo jaarsi maaliif akkana sardaman jedhinaa wayii kan jedhan rakkoon qabu gurbaarra feera waan ta'e. Isa isaan akkana jedhan dhagaye garuu isaan yaadni isaanii amma isatu ijoollee keenya ijoollee shamarran arsii qofatu dhufee jaalala na gaafataa jira. Kanaaf iyyuu irra booda biqiltuu waan jedhamtu hin beeku inni jennaani isaan immoo qo'e akkana miti hin sardamini. Atis akka koo miidhamaadha. Miidhamaan lamman immoo tarii waan jarri mari'achuun hin beeku gaafadhu kunooti maana cannattu jechuudha. Gaafadhu. Rakkoon qabu waan jarri mari'achuu jedhan dhaga'an malee waan taateef. Atamma garuu biqiltuu xiqqoo siisatti deebi'uudhaaf kaayyoon qabdu maammee yoo ni dhiifama jedhe jechoota kaleessaa irraa. Gidduudhaan gaaffii wayii gaafadhu. Gaafadhu qorata. Doktaratii fi maammeen walitti dhufeenya keessan kun akkamii haala kamii walitti dhuftan? Walitti dhufeenya yoo jettu. Jechuun keessaa wal dubbistu walitti dhuftu waliin haasoftu jechuun walitti dhufeenya keessan hagamii akkamii haala kamii walitti dhufuu eegaltan? Azawee ani maammee kaleessa yeroo isin waliin taphattanidha kan hordofaa ture. Sagalee dhaadhisaadha wal dubbisne kan waliin haasofne nu har'u. Ani akka nama achi qabee as qabee soobuu waan akkasiisan hin beeku beektaami. Har'uma waliin haasofne. Haasicha. Haasicha amma walitti dhufuu rakkoon qabu maal haasoftanidha malee jechuun walii galtee akkamii walii galtan? Ani immoo mucicha hin beeku. Si caala namni dhiyaatu hin jiru waan aadaa abbaa konkolaataan garuu mucicha dhugaa dubbachuu fi
mucaan dhugaa qaba. Mucaan kan barbaadu walaloo ishee wajjin walaleessuudha. Bultii kee keessa yoo inni hin baane hin fedhu bultii makanaa yoo jedhe. Isa ka bultii kee diigaaruu jedhe. Natti himate akka nama tokkootti. Anamma waa fiduu deemaa jirtu sin shakkaan jira. Ati dhaabbattamuun dhaabbattu hedduu jara lamaaniitu. Ani ko wanta biraa wanta hin jedhin qabu isii gaafadha yoo si walaloo si wajjin hojjedhu walaloo si wajjin barreesse hin fedhu dhaqeen isaa wajjin barreessa jette rakkoon qaba. Garuu walaloo koo nama dabarsee hin kennu. Ini si jambar walaloo dabarsee hin jedhe dhaabisi hin jedhe waan kana an hin fedhu inni si waliin wal obbolummaa jaraa shakke jedhe anuu deebee shakke. Waliin haasaan dhiifna walaloon dhiifna waliin haasa'uun dhiifna. Abbo akkaataa deemaa tokko jiru namaan gadu. Tarii obboleettii kee jedhaatiin dhaabbattee miidiyaa irra dhungata. Tarii immoo walaloo fi kan aniifisii walitti dhiyaataa ruuf jettu. Haasoo inni keessa walii keessa nama harkaadha abbo. Karamatti dubbatanuu wallaalee nama. Waan Ahmad Doktor Ilaan kana caala jaarsii kana caala yoo taa'es rakkoodha. Isinis waaqni hafuura qulqulluu guutee akkana isin bareeche. Kun isin wajjin jiraatu. Ani dhimmoota keessan kana hiikaa itti kennuu hin dandeenyu. Garatti wal baaftan isintu wal baasa waan ta'eef baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Garuu immoo gamanumaan dhimma maammee irratti borkan wal arginu ta'a. Agasittuu irratti naa mari'adhaati baay'een isin jaalladha hunda keessanii sun. Ati immoo biqiltu. Rabbi isin agarsiisee jennaan coggaarraa konna laacame. Nagaan naa bulaa. Salaamu alaikum. Eeshi nagaan bulaa. Alammata waan akkanaa khalas dhaabeera. Wallahi irra deebiin dubbadhu bas. Waan akkanaa khalas lammata irra deebiin dubbadhu. Dubbadhu bas.